Kan mobar badan kan sini tu deh. Yo kini mau kuber right leo kata nuki albabet kali kayak kali na yang muda deh. Apa sih? Ani makan tampu segala tu di. Edon na luka macam tu cerana kita tinggal mereka pergi sendiri kita deh. Amma jirenya na semua agar makan timu berisi kore berlo. Tiada kerabat tu tangan tu agar kena timu berisi tu kore berlo bisa. Karena sekarang ke nyere gala, sekarang ke nyere galu untuk lari, kan itu lalu berarti ini garu, akawang karena boleh dipotong muter itu bicara. Untuk tiga sanu baki bahagia, bakal juta nih. Sekarang ya ada no baki sani, mungkin mau ya ada no baru mau, kalau tak ke nyere ada juta nih. Bakal juta nih, baga gal baki nyere tidak gal juta. Baga tinis Inggris. Karena tas ini sekarang kini kapan nih simpen simpen. Aku macam negara Brazil silent tu kalau orang cakap cakap saya cara. Akas semua orang terjadi ada kesulitan ada mungkin saya terjadi kesu. Orang terjadi ada kegiatan ini lemu segala kegiatan. Olingkap sendiri. Kenapa kalau sekarang kini tu dia binu. Takopa kesumun ni kayaknya itu nuka batu juga. Itu nuka batu itu. Ansine bicara kuma. Sekarang tahu orang bawa rumah itu, sekarang tahu orang bawa rumah ban kapan monte, eba manggut itu tin bana bicara, karena kan dua pesan, opo tegale abdi sama mutiki, opo roba apa yang kita bisa bicara, pesan itu. Kado aja tinggalin. Naga amutan. Wajib mami re. Jadi tin berdekat. Wajib mami. Kado aja tinggalin. Hadir sini garang-galin. Hadir untuk itu moga hakap. Hakap putih ini juga hakap. Hakap gerte ini juga hakap. Harga miciri hakap. Apaan jiri hakap. Buku bagele ham hakap. Gada ham gole ham hakap. Lala ija ham hakap. Kalbi bisa ham turun tahu hakap. Kabelu gading disin. Ala ulmu hayas. Mana wala atas. Ada tahu ada tas sawak. Wani nagan lucu nagan nuhaoj. Raguran nuhaoj. Guguran nuhaoj. Solo gudun nuhayas. Bina moga nuhabas. Digetenya nuha idit. Situ nuha obas. Sori thanthiro. Tetingo. Siwa ke fatana bakmayad dan gechenjawat. Iba kanara tiga malam atau kira aja. Wari dirama aja. Jan, wari dua tahun tahu. Jan, iya aja. Amin ini bakal kau belajar apa kira? Amin jenang gara berapa tiga. Anak le jadi di mana aja dah. Iba kanara terasa. Saganta akan ini tiga kamu saganta. Jika sah kira, jika saya pun mau.
sagalee waaqa keenya ittiin galateeffannuu fi ittiin kadhannuu jechuudha. Akkuma jirri masumaa fi masmur jee waan adda addaatiin bifa adda addaatiin marartoodhaan bu'aa maal jechaa jiru sanillee bubbuullee baanu bubbuunatuma jechaadha jechaadha. Waliigalleemi? Hanga xumuraas beeksisna jeekarsa taane ergaa baga nagaadhattanii waayuu galma faamaatiitiin isin taasifama. Isa taasisu immoo ibsa ayyaanichaa ibsa maalummaa ayyaana yaadannoo abbaa oromootiif isin taasifama. Ibsa ayyaanichaa taanee immoo barnoota isatti aanee immoo ergaa koree dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaati. Isatti aanee sagantaa baalchati. Sagantaa baalchatitti aanee immoo laaqana. Laaqanaan booda immoo yaada hirmaattotaati sagantaa keenya yoo isin beeksifnu. Kanaaf amma jeekarsa koree barnoota koree jeekarsa galma kanaa akka jeekarsa nu jeekarsa. Koreen jeekarsa galma yaambu. Yaawaa nagamutee mulee siboo nagamutee siboo nagamutee wakaya masuma halemio siboo nagamutee halemio kanu maule wakuma halemio siboo nagamutee halemio parani wakawajale halemio siboo nagamutee halemio aroje dawa kaparoje halemio siboo nagamutee halemio perane wasopera halemio siboo nagamutee halemio malu mabu betawa gumana dinu halemio siboo nagamutee halemio dego mawa kaya masuma halemio yawa nagamutee siboo nagamutee halemio yawa inaganjita irajita siboo nagamutee siboo nagamutee kandarena malani wakawajala kandarena siboo nagamutee kandarena sore wakabade tone kandarena siboo nagamutee kandarena wani ajabasiya me kandarena siboo nagamutee kandarena maroge wadi olade kandarena siboo nagamutee kandarena bayu mahabobe kawago kandarena siboo nagamutee kandarena jirmawana dinina kandarena siboo nagamutee kandarena palani mawajala kandarena yawa naganjitae siboo nagamutee kandarena siboo nagamutee halemio murajale moro badura yagiya bariyagiya 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 murajale moro badura
Galatoma ammallee nama akkanumatti dhaloota deemu ta'anii jennaanii jecha itti aansee immoo sagantaa itti aansee sagantaatu jira. Akkami darajee agartanii? nagarreeni Darajee ta'uu beektanii? Sagalootaatu beektee jira. Sagalee isaa hundi waan beektaniifi egaa maal jiru seetan uummanni Oromoo warra maddaa walakka ta'e godhii jedhu jecha. Kana jechuun maaliif? Waan gaariidha moo waan hamaadha? Waan gaarii nu baay'isee jirate? Nu baay'isee akkasuma warri malatti dhibbate illee nu godhe. Amma akkas jecha. Kana jechuun amma manni hagafe illee yoo bal'ate isaan hin to'achadha baay'ina isaaniitti irra. Kanaaf iddoodhuma fa'aatu nu hanqatee keessa jira namni baay'een gadi bawwachaadha uma agartu. Itti aansinee immoo gaafa garagaa dhuftanii waayuu galma kuffaa maatii obbo Taganuu Tola gaminatti nu goone. Man baay'een gammade. Baga gammaddan. Baga wajjinuu gamman. Hundaa olitti baga nagaa naa dhageessan. Baga dhaloota abbaa carraa taatan. Carraa kana namni hundi hin arganne. Nuti garuu abbaa carraa taane. Baga milkooftan ammas. Akkuma beekamu kaa yaarraa hedduudhaaf dhaloonni keenya adda faffaca'ee godinaan osoo wal hin beekin haga afaan wal wallaaluutti kan geenye
uummanni as jiru kun har'a Oromiyaa xiqqoodha. Yoo isin hin jedhu godina hundarraa'u as jiru jechuudha. Baga dhaloota wal beeke taatan. Baga dhaloota walii galee dhaloota darbe yaadate taatan. Baga abbaa ofii dagatee nama abbaa alagaa yaadatu osoo hin ta'in nama of yaadatu taatan. Hayyee kanatti aansuudhaan akkuma beekamu kaa dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaadha. Egaa hundeeffamee hojii isaatti fufee turee jira. Galmi kunis ergama dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaatti kennu. Galmaan gahuudhaaf waggaa lammaffaa isaa har'a yoo kabajattu gammachuu guddaa itti dhagahama. Kanas nama wajjin ayyaana kana ayyaanessinu baga taatan. Dhaabbanni kun waggaa lammaffaa isaa guyyaa har'aa kana kabajata. Yaa ta'u garuu waggaa lamaa kan hojiilee gurguddaa hedduu hojjetee jira. Isaan keessaa barumsa abbaa Oromoodha. Abbaa Gadaa yookaan abbaa Gadaa lamiti abbaa amantii keenya kan ta'an obbo Dagalee Abdiisaa Hamootirraa. Warreen fuudhan tamsaasa jiru dhaloota biraan ga'uuf halkanii guyyaa warra hojjechaa jirudha. Kanaaf namoota abbaa amantii keenyaa nama amantii kan biraan ga'e abboota keenyarraa fuudhee niitoorkii ta'ee nutti dabarse. Galanni sinaa ga'u umri sinaa dheerattu jechuun ni barbaada. Akkasumas obbo Roobaa Waaqayyoo osoo akka fedhii isaaniiti yookaan namoonni isaaf fakkaatan yeroo ammaa kana bashannanuu fi ijoollee ofii wajjin taphachuu osoo ta'u isaan garuu kana dhiisanii kan dhala kiyya fakkaatu hunduu dhala kiyya jechuudhaan halkanii guyyaa osoo iddoon isaan hin daangessin osoo yeroon isaan hin daangessin dhaloota kana wajjin warra deemaa jiru waan ta'aniif ammas maqaa dhalootatiin galanni sinaa ga'u jechuun hin barbaadu. Umrii sinaa dheerattu umriin keessa umrii arraagessaa haa ta'u dachaadha sinii haa dabaluun jedha. Hayyeeka akkuma siniin jedhe amantii barumsa abbaa Oromoo kana eega fuudhanii kan akka Darajjee Raggaasaa akkasumas Daadhii Damissee halkanii guyyaa hojjechuudhaan yeroo ammaa kan namoota hedduu keessawuu sagantaa idileetiin alatti namoota hedduu warra eebbisiisuuf socho'aa jiru. Kana ho'iin jedhu barumsa abbaa Oromoo kana leenjisuudhaan dhaloota keenya hunda biraan ga'uudhaaf warra socho'aa jirudha jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu baga gammaddan baga nama dhaloota biraan sagantaa kana ga'u taatan jedha. Ammas karaa deemtanirra karaa milkii nagaa dhuftanii jirtu. Waaqayyo karaa milkii nagaa sinaa galchuu bakka dhuftanitti nagaa sinaa deebisuu dhaloota walii galu dhaloota wal jaalatu dhaloota godina wal diiguu osoo hin ta'in dhaloota ani Oromoodha ofiin jedhu Waaqayyo sinaa taasisu tokkummaa keenya kanas Waaqayyo ittiin nu hafuufsiisu galatooma isiniin jedha. Baay'ee galatoomii ammallee nama dhalootaan deemu ammallee nama waggaan galma kanatti yaadannoo abbaa Oromoo dhaloota kana wajjin kabaju ta'e jennaan jechaadha. Maali nani lafee ofii yaadatamee jennere egaa amma namni lafee ofii yaadate ni yaadatamaa jechuudha. Maali har'a yaadanneemi dhaloonni itti aanu immoo ni yaadata waan ta'eef namoonni nama asitti maqaa eeree bifa galataatiin bifa barnootaatiin bifa tokko waan tokko eere kuni dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa kana akka dhaabbataatitti tokkoffaa wanni hubannoo namaa ta'uu qabu tokko hundeeffama amantii waaqeffannaa osoo hin taane hundeeffama dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaati jechuudha. Maaliif inni yeroo baay'ee waggaa lammaffaa kabajaa waggaa sadaffaa kabajaa waggaa jedhamee dubbatamu waltajjiirra nama baay'ee garuu dhiisuu danda'a jechuudha. Amantii waaqeffannaa gaafa uummanni Oromoo jirurraa jira jennee jenna galmatti kana barannee garuu immoo akka dhaabbataatti jaarmaya godhatee koree sosso'ee barnoota kennuu kan jalqabe waggaa dhiyoo as waan ta'eef sirreeffamni kennamuu qabu hundeeffama dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa akka galma kanaatitti immoo waggaa lammaffaa yaadannoo abbaa Oromoo walitti qabee kabajaa jira jechaadha. Baga itti isin ga'ee Sibuna kumanjira kandanira Sibuna kumanjira kandanira Kalani kuma jalani kandanira Dawa naranjitae Sibuna kumanjira